Nagaan gooftaa saniif haa ta'u, ani obboleessa keessan abdiidha. Hojii ergamoota boqonnaa 22dha har'a kan nuti ilaallu. Hojii ergamoota boqonnaa 22 irra isa jiru qo'annaa dubbifachaa qo'achaa deemna. Yeroon kun yeroo qo'annaa keenyatti torbaniin guyyaa Qidaamee akka biyya alaatti Qidaamee galgala yookiin immoo akka biyya keessatti sanbata guddaa ganamaadha kuni. Gooftaan sinaa eebbisu amma kallattii hangara sanatti deemnaa hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u, maqaan kee baraakaan kan ulfaate haa ta'u. Yakkaaf cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi, nutti araarami, yeroo keenya hundumaa sitti kennannaa. Daqiiqaa keenyaa fi hundumaa irratti ulfaadhu, waan dubbannu irratti, waan qo'annu irratti. Hafuurri kee Waaqayyo akka nu gargaaru, akka nu hubachiisu, iddoo kadhannaan kun ga'e, iddoo sagaleen kun ga'e, iddoo barsiifni kun ga'e hundumaatti namoota akka gargaartu ayyaana kee akka baay'iftuuf hubannaa akka kennituuf maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Waan goonu waan dubbannu maqaa Yesuusiin ulfina ilma kee Yesuusiif haa ta'u. Yeroo fi hundumaa irratti nuuf eebbisi, nu wajjiniin ta'i. Yeroo hojii ergamoota boqonnaa 22 qo'annu keessatti wantoota boqonnaa 22 keessatti ergaa yaa Waaqayyooti dabarsuu barbaadde yaada kee hubachuu akka dandeenyu nu gargaari, nu wajjin ta'i. Nutti dubbadhu, nu barsiisi, karaa kee nu qabsiisi, jireenyatti jiraachuu akka dandeenyutti maqaa Yesuusiin nuuf ibsi, garaa keenya keessa nuuf bulchi. Humna hafuura hamaa maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya keenya kan mormu, tajaajila keenya kan mormu, hojii keenya qo'annaa keenya kan mormu, waanuma nuti hojjennu hundumaa irratti maqaa gooftaa Yesuusiin kan hiifatame haa ta'u. Dukkanni maqaa Yesuusiin haa hifatamu. Humni bara si'anaa, humni hafuurichi hamaa maqaa Yesuusiin kan hiifatame haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu, nu wajjiniin ta'e, nutti dubbadhu, nutti mul'adhu. Ergaa kee yaa Waaqayyo gooftaa keessa keenyatti yaa Waaqayyo bulchi. Maqaa gooftaa Yesuusiin amiin. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo darbe boqonnaa 21tti akkaataa Phaawulos gara Yerusaalemitti deeme ilaallee turre. Ergasii Yerusaalem erga qaqqabee booddee yeroo itti qulqullummaatiif namoota warra kaanii wajjin mana qulqullummaatti galee keessatti otoo yeroon qulqullummaa isaanii yoo hin xumuraminitti achitti namoonni Yihudoota ijaadhaa dhufan tokko yookiin sun ta'uu danda'a kan jedhu boqonnaa 21 irratti ofii isaanii itti iyyanii qabanii goolii kaasanii Yerusaalem goolanii achiin booddee iyyi sun wacci suni gabaasisaa loltoota yookiin ajajaa loltoota Roomaa bira qaqqabee naannoo sana buufatanii warra jiran jechuudha. Ergaa isa bira qaqqabee booddee inni gara booddeetti barreeffama gara boqonnaa 22 booddee kan jiru lammii Roomaa ta'uu isaa dhaqee tan harkaa buusise yookiin immoo akka baaseedha. Garuu gara biraa kan gara jalqabaa irratti lammii Roomaa ta'uu isaa beekuu isaa caalatti iyyuu otoo dhumaan beekni iyyuu goolamuma hawaasaa wantichi gara poolitikaa gara mootummaatti gara siyaasatti gara aangootti akka hin deemne wanticha nageenya kabachiisuudhaaf waan harkaa baasee fakkaata. Garuu yeroo mootummaa Roomatii fi barreessutti akka kanatti waan barreesse fakkaata jechuudha. Qisaariyaadhaa yerootti Phaawulos gara mootummaa Roomatti dhaqee oliiyyannoo fudhachuu akka barbaadu yerootti dubbate. Akka kanatti dhaqee jara harkaa baasee haa ta'u malee iddoo buufata loltuu biratti akka inni buufata loltuu biratti qabamuuf yookiin eegamuuf kan inni kaa'e ture otoo inni achi hin qaqqabin yeroo Isteerii yookiin immoo yaabbannootti ol ba'anii gara buufata loltuutti deemanitti yeroo qaqqabu Phaawulos ajajaa waraanichaa eeyyama gaafate afaan Giriikiitiin namoota kanatti dubbachuun barbaada jedhee eeyyama gaafate. Namichi immoo afaan Giriikii hin beekta yoo ta'e warra kanaan dura warra sallallanii warra inaafaa biyya isaaniitii fi namoota warra Gibsiitti kennee namoota sanaa gaggeessi lafonaa keessa hatta agarsiisan miti kan innaan isa miti jedhee iddoo dhaloota isaa biyya Xarsees yookiin Qiliiqiyaa
mandara beekamtuu tokko akka inni nama ta'e akka inni Yihudii ta'e kana fakkaatan dubbatee ture. Sanarratti eeyyameefii ture. Eeyyama inni dubbate sana afaan immoo deebisee afaan Yihudootaatiin warra Yihudootatti dubbate. Sana booddee egaa afaan tokkoffaa Yihudii ta'uusaa of ibsee lammaffaa immoo afaan Yihudiitiin jalatti dubbachuu jalqabe. Sana booddee afaan Yihudootaatiin yeroo inni itti dubbachuu jalqabetti boqonnaa 26 falmata Phaawulos jedha. Yeroo sanatti afaan Yihudootaatiin dubbachuusaa yeroo arganii isaan caalladhumatti cal jedhanii yookiin immoo akka waan simachuu jechuudha afaan isaaniitiin waan isaanitti dubbatuuf. Kunillee akkuma siyaasattis akka mana amantaattis nama kan birattiyyuu afaanii fi aadaa isaatiin eenyummaa isaatiin yeroo itti dhaqan garee keenya waan jedhu yaada jechuudha. Namni ofitti nama fudhachuu irratti dhiibbaa guddaa akka inni qabu wangeela nama harkaa fudhachuu irratti nama dhaga'u irratti dhiibbaa akka inni qabudha kan nutti agarsiisu. Kanaaf lakkoofsa 2 irratti caalumatti isa dhaga'anii cal jedhan jedha. Phaawulos kana booddeetti hufee indagana isa duraanii ajajaa loltuu sanatti dubbate. Loltoonni kun kan warra Roomaati. Roomaan ofii isheetii biyya tokko yoo taate iyyuu yeroo sanatti biyya lafaa seerattee kan jirtu, Yihuudootaas immoo boojittee qabattee kan jirtu jechuudha. Baroota gara 60-70 keessa yeroo itti fakkeenyaaf gooftaan yeroo Yerusaalemiif boo'ee adaba sitti dhufuu beekta otoo ta'ee nagaa barbaadda otoo ta'ee Yerusaalem jechuun magaalaa nagaa jechuudha. Yookiin wannoo sitti dhufu rakkina sitti dhufu diigamsa sitti dhufu jalaa bahuudhaaf ammallee hin beekta otoo ta'ee jedhee gooftaan waa'ee ishii kan bo'e jechuudha. Yeroo adabni sun irra qabu tokkoffaa biyyoota lafaa kan biraa hundumaa walumaa galatti kontiroolii godhaniiru, Yerusaalem diiganiiru, mana qulqullummaa waan hundumaa balleessaniiru jechuudha. Wantichi achi hin jiru jechuudha hundumtuu. Kanaaf raajiin gooftaan irratti raaje yookiin immoo gara fuulduraatti kan isaanitti hime sun yeroo sana raawwate Yihudoonni jalqabuma irraa kaasanii iyyuu biyyoota garaagaraa keessa faca'anii jiru. ግን immoo yeroo sana irraa kaasanii ari'atama garaagaraa keessa jiraachaa jiru akka Yihudootatti jechuudha. Amantoonni immoo sana booddee Yihudootumaan immoo ari'ataman jechuudha gooftaa Yesuusiin. Booddee amantoonni immoo Yihudootumaan ari'ataman jedhama itti ilaalaa turre yeroo ari'atama boqonnaa 6 booddee jechuudha 7-8 yeroo Isxifaanos booddee itti fufee kan jiru jechuudha. Isaan malee durumaanuu Yihudoonni iddoo garaagaraa keessatti ari'atamanii qabatanii jiru waan ta'eef Yihudoota warra daayaspooraa Helenistikii warra afaan Giriikii dubbatan jechuudha. Warri immoo afaan Ibraayisxii illee yoo ta'u baate Aramaayikii warri dubbatan Yihudoonni warri naannoo Yihudaa keessa jiraatan Yerusaalem wal jiraatan naannoo sana warri jiran jiru jechuudha. Garee boqonnaa 6 keessatti isaan kanan argannaa garaagarummaa isaan gidduutti akka ture. Kana booddee afaan isaaniitiin yeroo itti dubbatu baay'ee inni amma garuu lakkoofsa 3 irratti eenyummaan isa jaratti haasa'aa ture sana dura buutuu loltuu isaatti haasa'aa ture sana amma immoo deebi'ee eenyummaa isaa sana sabatti sanatti haasa'a. Tokkoffaa sabni sun beeka. Duraan nama beekamaa mandara sanaa ture Phaawulos waan ta'eef Xarseesitti haa dhalatu malee iyyuu Qiliiqiyaa biyya sanatti Xarseesitti haa dhalatu. Garuu akkasitti akka inni guddate dubbataa jechuudha. Qiliiqiyaatti Xarseesitti yoo dhalate iyyuu Yerusaalemitti akka inni guddate yeroo guddatu immoo seera Waaqayyoo sirriitti barachaa sirriitti eegaa sirriitti inaafaa akka barate kanaanis immoo fakkeenya guddaa akka ta'e inaafuudhaan immoo keessumatti immoo Fariisota keessaa warra seeraaf inaafan akka ta'e warra seera inaafan keessaa Fariisota warra beekamoo akka ta'e carraa kanatti fayyadamee immoo gara garasitti itti haasa'a yeroo isaan Fariisota fi tokko saduqoota ta'uu isaanii baree carraa kana fayyadamee Fariisotaaf saduqoota gargar ta'anii garee lama ta'uu isaa gaafa isaan baruu isaan kanatti fayyadamee waa'ee du'aa ka'uu waa'ee ergamoota waa'ee hafuuratti fayyadame jechuudha. Kana booddee jarri gargar ba'an so'achi keessaa Fariisota ta'uu isaa hime mandara Qiliiqiyaatti akka dhalate Yihudii akka ta'e haa ta'u malee immoo Yerusaalemitti akka guddate kana qofa osoo hin ta'in nama beekamaadha jedhamee hojii ergamoota boqonnaa 5 keessa jira. Yeroo darbee yerootti ergamoonni Phexros fa'ii Yohaannis fa'ii ergamoonni gooftaa jechuudha jalqabaa yerootti qabamanii yeroo garaagaraa hidhamanii yerootti reebamuuf ka'anii yerootti ajjeesuu barbaadanii jedhanii Gamaali'eel ka'ee dubbate
yeroo darbe Toodiyaas akkas godhe, Yihudaa kan jedhamu akkana godhe, yeroo isaan du'an inni kaan akka namaatiin yeroo ajjeefamu sana booddee homtuu homaa waan ta'e tokko hin jiru. Isaan sana booddee itti hin fufne. Kanaafuu isaan sana booddee itti hin fufne waan ta'eef homaattuu hin galle ka'uun isaanii jijjiirama addaa hin finne. Kanaaf jarri kunis gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa yoo bu'anii Yesuus Kiristoos du'eera erga ta'eeti yoo Waaqayyo biraa wantichi hin dhufne ta'e homaa bu'aa hin qabu. Kanaafuu ittiin mormitanis dhiistanis inuma badaa. Wanticha garuu Waaqayyoota akeekasaa jalqabee karoorse yoo ta'e garuu ittiin mormitanis dhiistanis wantichi fiixa ba'uunsaa nafuu duubatti deebi'uu hin dandeessanii. Waaqayyoon utuu mormitan akka ofii keessanii yoo hin argamnee fi jara kana yoo dhiistan wayyaa innaan reebanii doorsanii maal jedhanii እንደውም akka Phaawulos jedhutti iyyuu Gamaali'eel birattiin seera baabilii keenyaaf kenname hundumaa ija irratti eegee bareedaa jedha jechuudha. Kanaaf anis yeroo durii yeroon jalqabaa otoo gara gooftaatti hin dhufin otoo hin jijjiiramin akkuma keessaniin seera Waaqayyoo kanaaf hinaafan isaanii hinaafa gaarii yoo ta'u baate hinaafan Fariisota iyyuu hinaafa gaarii yoo ta'u baate iyyuu kan isaan jedhan Waaqayyo irratti kan warri amantootaa karaa haaraa kana Ingiliffaan the way jedhama jechuudha. Karaa haaraa kana karaa isaan duratti beekan irraan kan hafe, karaa Musee irraan kan hafe, karaa Seenaa irraan kan hafe, seera sassaan ofii isaaniitti daddabalatanii kan hin nyaatin, kan hin dhugin, asiin hin ba'in, asiin hin ka'in, asiin hin taa'in jedhan irraan kan hafe seera baay'eetti kan isaan ofii isaaniitti dabalatanii karaa sanarraa adda kan ta'e karaa haaratu dhufe. Karaa haaraan suni nurraa adda cabsatanii jedhu. Kanaaf yeroo duraa garee tokko turanii Yihudootuma, amma garuu Yihudoonni isaan kun kan akka Phaawulos fa'ii yookiin immoo Phaawulos dura ergamoonni gooftaa amantoonni warri kaanii Yihudootuma ta'anii amantii Yihudaazimii yookiin immoo kan Yihudaa dhiisanii amantii isa kan gooftaa Yesuus isa karaa haaraa kanatti nam'an jechuudha namoonni. Kanaafuu seera Musee waan diigan, mana qulqullummaa irratti waan ka'an, waa'ee saba Israa'elii, eenyummaa saba Israa'elii waan itti qoosa yookiin waan tuffatan kakuu Waaqayyo isaaniif gale waan cabsan itti fakkaate jechuudha. Phaawulos garuu karaadhuma isaan nama karaa haaraa jedhamu kanaan adda cabsate nuun jedhan. Kanaan ani garuu karuma isa duratti suma Waaqayyo jalqaba kaa'e, abdiidhuma Waaqayyo jalqaba kaa'e, seeruma Waaqayyo jalqaba kaa'e gochaan jira malee seera sana cabsuudhaaf otoo hin ta'in, balleessuudhaaf otoo hin ta'in, abdii jalqaba saba Israa'eliif kenname balleessuuf cabsuudhaaf isaarra daddarbuuf otoo hin ta'in seera sana eegee jiraachuudhaaf kan gargaaru karuma isa haaraa kana isa Waaqayyo qopheessitu isaadha. Iddoo sanatti gargar ba'anirraa. Kanaaf anis akkuma keessan yeroo jalqabaa akkasumatti hinaafan ture. Ammas immoo seera Waaqayyoon nan hinaafa. Hinaafuun koo garuu akkasin hinaaftanitti miti. Hinaafuun koo kun akkasin hinaaftanitti miti. Ani karaa haaraa kanarra bu'eetan Waaqayyoof hinaafa. Isin immoo karaa isa durii isaanirra buutanii amma ammaatti jirtu. Karaa isa durii sana immoo Waaqayyo karaa haaraa waan hundumaa haaraa godhee qopheesseera waan ta'eef karaa Waaqayyo qopheesse isa haaraa kanarra deemuun nuuf ta'a. Jedheetu waa'ee karaa isa haaraa haasaa jechuudha Phaawulos. Kanaafuu iddoo sanatti garaagarummaa uumnerraan kan hafe anis akkuma keessaniin ture namoota barsiisa haaraa irra deeman kana ari'achaan ture akkuma isin amma na ari'achaa turtanii. Kanaaf keessi keessan naaf galaa jarri kun ajjeesuudhaaf barbaadaa jiru. Reebuu jammaraniiru, reebaniiru. Ajjeesuudhaaf barbaadaa jiru. Ammayyuu hunda'uun balleessi jedhu ganaa gara gadiitti balleessi biyya lafaa kanarra jiraachuun nama akkanaatiif hin ta'u jedhu. Namichi kun garuu anis akkuma keessanan ture, isin keessaa qaama tokko ture. Yeroon isin bira ture akkuma kana hunda'uun nama beekamaa tokkon ture. Hinaaffaa hunda'uun yoo ta'e isin caalan qaba. Hinaaffaa isin caalan qaba. Seera Waaqayyootiif irra caalaa garaatu na gubata ture. Garuu seerri Waaqayyoo seera jaalalaan hojjetudha malee akka kanatti seera dabarsanii wal kennuudhaan, wal ari'achuudhaan, wal reebuudhaan, wal qabuudhaan ta'uu miti. Seera Waaqayyoof hinaafuutti yoo ta'e ani seera qabaatee jedha jechuudha. Kanaaf namoota kana nan hidhaan ture, dhiiras dubaras nan ari'adhaan ture, qabeen mana hidhaatti geessan ture. Isaan kaan hunda'uun ajjeesuu irratti walii galeeraa jedha lakkoofsa 5 irratti hangafni lubootaa yookiin immoo warrumta amma isaarratti kissi amma guutummaa irratti kan kissitti itti dhaqan warra hangafa lubootaa, warra yaa'ii manguddootaa yookiin maal jedhama kaawunsilii inni jedhamu gara nama
70 fa'ii kan qabu jechuudha. Senedareen jedhama Ingiliffaan na barreessu. Inni kun yaa'ii manguddoota Israa'elii jechuudha. Iddoo isaan firdiitti kennan waan saba isaanii fakkaatu, waan seera isaanii fakkaatu, waan amantii isaanii fakkaatu. Waan siyaasaa fi waan Roomaa waliin qabanne jechuudha. Ofii isaanii gidduutti dhimma bulchiinsa, dhimma biyya lafaa siyaasa waliin qabne yoo ta'e, dhimma jireenya isaan gidduutti yeroo baay'ee kan isaan dhimma kennan yaa'ii manguddoota Israa'elii jechuudha. So isaan sana hangafa lubootaa jira, yaa'ii manguddootaa jira, guutummaatti waa'ee kanaaf dhugaa naa bahu jechuun hin beeku jechuudha. Phaawulos eenyu akka ta'e yaadannoo yeroo dhiyooti waggaa 20 dura nama addaa ture jechuudha Phaawulos. Yeroo dargaggeessa isaa ture, yeroo saafela ture, yeroo sanattidha jechuudha. Yeroo nama guddaa ture illee ulfaataa ture wayii miti. Saafela dargaggeessa yeroo ture fiigee qabuu yeroo danda'u yeroo sana eeyyama baafatee hunda'uun eeyyama baafatee tokko kanatti eeyyamumatti baafatee xalayaatti baafatee akka kanatti amma biyya ormaatti iyyuu nan ari'adhaan ture jedha. Isaanuma biraa caaffata gara Yihuudoota obboloota Damaasqoo jiranitti caafamee baafadheeni jarreen kana qabee akka isaan adamanii hidhee gara Yerusaalemitti fiduuf Damaasqoo dhaqaa ture jedhe. Kana booddee seenaasaa akkatti amanitti jalqaba jechuudha lakkoofsa jaarratti. Kanaafuu jarri kun dhugaa naa bahu waggaa 20 dura ani akkuma keessan kanan ture. Akka ammaa kanan turre akka ammaa ta'e kana miti yeroo waggaa 20 jara karaa haaraa isin jettan kana sana marra deemaa jiru kanarra deemanii anis akkuma kanan ari'achaa ture akkuma kanan qabaa ture akkuma kanan ajjeessaa ture akkuma kanan hin da'uun Yerusaalemiif naannoo Yihudaa qofa osoo hin ta'in diyaaspooraa irratti biyya baqaa keessatti dhaqee qabee isaan fiduu akka hin danda'utti gara obboloota Yihudoota amantoota hin ta'in warra Yihudoota akka isaanii jechuudha. Gara sanaa caaffata baafadhee xalayaa isaan kana biraa biraa hangafa lubootaa warra amma kun wannoo jechaa jiran kana keessa maanguddoota yaa'ii kana keessa isaan kana biraan caaffata baafadheeni kana booddee ani dhaqee isaan qabsiisuudhaaf namoota koo fudhadhee gara sanatti deemaa turedha. Kana booddee Waaqayyo seenaa isaa himaa jechuudha. Akkaataa itti amanii himaa jira jechuudha namoota kanatti. Hidhamuudhaa fi already qabameera mootummaa Roomatii waraana mootummaa Roomaaniiti. Tokkoffaa akka carraa Waaqayyootti fayyadamee jara kana mootummaa Roomaa waraana mootummaa Roomaa dhiyoo jiru achi dhufanii du'a jalaa isa baraaraniiru. Jarri ajjeesuudhaaf itti eegamaniiru ture. Qabataniiru reebuu jalqabaniiru. Eegalee tokkoffaa Waaqayyo karaa kanaan isa jalaa baase. Lammaffaa immoo mootummaa Roomaa yoo ta'e dhimma siyaasaa yoo ta'e ofii dhumsaatu jara akkatti du'u ture jechuudha. Dhimma amantii irratti baay'ee wannoon qaban malee isaan dhimma amantii kan warra Yihuudootati hamma mootummaan xumunetti hamma goolama garaagaraa yaa'ii garaagaraan kaasnetti mana qaansaa amma hokkara garaagaraan kaasnetti dhimma amantiitti amma kana wannoon qaban. Isaan amantii mataa isaanii waaqa mataa isaanii kan tolfamaa garaagaraa qabu waaqa isa kan Israa'el isaan akka barbaadetti amantii isaanii sirreeffachuu danda'u jechuudha. Kanaafidha kan yaa'ii waliigalaa kan ofii isaanii kan hundurii qabaata. Kanaafuu akkatti amanee gara Damaasqootti deemaa otoo hin jiru dingata ifni ulfina qabeessi yookiin humna qabeessi gara biraatti ifa guyyaa kan hin taane yookiin ifa aduurra kan caalu jedha jechuudha. Naannoo kootti ibsee yeroo inni balaqqeessa'u guyyaa dhagama wantichi dingata gara waareetti yeroo naannoo kootti balaqqeessa'ee lafatti hin kufe afaan Ibrootatiin yookiin afaan Ibrootatiin Saa'ol maaliif na ari'atta seeruun dhaga'eedha. Afaan Yihuudootatiin itti dubbate inni afaan Yihuudootas afaan warra kaanis kan Giriikii haasa'a. Egaa Giriikiin afaan mootummaati, afaan siyaasaati, afaan waan hundumaati. Yihuudoonni immoo afaan mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf Ibraayistiin akkuma fakkiitti qabu. Baay'inaan garuu yeroo kaffaaraa keessatti kakuu mukaa keessatti yeroo baqaa booddee yeroo biyyoota garaagaraatti faca'anii booddee afaan Aramaayikii yookiin afaan warra Ormootaa dhaalanii jechuudha. Gaanis bal'ate jechuudha. Kanaafuu warri kakuu mukaa baay'inaan kakuu mukaa warri gara booddee jechuudha. Garri kakuu haaraatti afaan Aramaayikiitti kan isaan haasa'anis ta'uu danda'a. Afaan Yihuudootaan innis jedhu afaan Saa'ol maaliif na ari'atta naan jedha jechuudha. Kanaafuu Saa'ol maaliif na ari'atta yeroo jedhu sagalee dhaga'ee sagaleen sun tokkoffaa sagalee gooftaa Yesuusi lammaffaa mataan isaa gooftaa Yesuusidha. Numtuu sagaleedha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu eenyuti yaa gooftaa achumatti kan nama dinqu yaa gooftaa jedha jechuudha. Gooftaa Yesuus ta'uu basaa bareesu osoo hin ta'in ani nama cimaadha, nama guddaadha, nama jabaadha, nama aangoo qabeessaa, humna qabeessaa, dargaggeessaa, xalayaa qabaa, eeyyama qabaa, ani mataan koo gooftaadha, amantoota akka barbaadettadha jechuudha. Namoonni
yaa gooftaa naan jedhu akka barbaade mari'achuu hin danda'a. Garuu immoo kan na caalee kan guyyaadhaan natti mul'ate ifa aduurra kan caalu guyyaa saafaadhaan natti balaqqeesse kan na kuffise kuni lafatti kan na kuffise kun waan gooftaa naaf ta'ee yaa gooftaa jedheen jechuudha. Kanaaf gooftaan deebisee kan isin ajaa'ibu ana Yesuus jedhee keessaa baasee itti haasa'e jechuudha. Ani gooftaa Yesuusidha. Yesuus Kiristoos mataasaa. Phaawulos kan inni ari'achaa jiru kanatti ari'achaa jirtu anaa jedheen. Phaawulos kan inni ari'achaa jiru amantoota warra Yihudaa fi Yerusaalemitti jalaa baqatanii isaan sana nan ga'u jedhee warra biyya ormaatti baqatanii jiraatan dhufee gooluudhaaf biyya ormaatti xilaayaa baafatee dhufe. Akkuma biyya ormaatti iddoo garaagaraatti amma biyya keessatti waa balleesse namni tokko yoo badee biyya alaatti yookiin biyya biraatti badaa iddoo argametti haa qabamu jedhee biyyi waliigaltee waan qabuuf dabarsanii walitti kennu jechuudha deebisanii. Akka kanatti inni ofii dhumsaa dhaqee fuudhee fiduudhaaf dhaqee ture. Warra bulchiinsa biyya sanaa keessaa qaban warra Yihudoota akka isaatti dhaqee xalaa barreeffatee dhaqee jechuudha. Kanaafuu jarroonni as baqatanii jiran naannoo kana jiru isaan kana qabaanatti kennaa qabnee geessinee akka isaan adaban goonaa jechuudha wantichi. Too kanaan jiru gooftaan kan isaan caalu isatti mul'ate. Kana booda yaa gooftaa jedheen tarii Phaawulos nama biraatiin yaa gooftaa jedheen beeku kanaan dura. Gooftaanis as hin qabne achi hin qabne ani Yesuus Kiristoosidha nama Naazireetidha namichas Naazireetidha keessa baasee jechuudha. Inni ati ari'attu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos namicha Naazireet karaa haaraa fidee dhufee ture. Kanatu ajjeechise Isxifaanos. Yesuus Kiristoos namicha Naazireet karaa sanaan jireenyi jedhee haasa'uu isaa kakuu moofaa akka isaa kaasee ibsee hiikee kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoosiin karaa isa haaraa kanaan fayyuun akka danda'amu karaa Yesuusiin ta'uusaa isatu jireenyatti akka hin jiraanne godhee dhagaadhaan ajjeechise. Jarri kunis kan ari'achiisaa jiru isaan kanaadha ari'atamu yeroo sana ka'ee booddee jechuudha. Phaawulosis gooftaa Yesuus keessaa baasee itti hime. Sana booddee Phaawulos waan jedhee gaafate baay'ee nama dinqa. Namoonni wajjin jiranii ifa isaa arganii sodaatanii gara biraatti gara hojii ergamootaa boqonnaa 9 keessattidha kun kan ta'e inni reyaalitiin isaa inni irra deebi'ee haasa'aa jira jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 keessaa Luqaas barreesse isa kana garuu jecha afaan Phaawulosidha jechuudha inni daayirektii jechaa jira. Kanaafuu asitti naasaa akkasuma boqonnaa 26 keessatti kun boqonnaa 22 boqonnaa 26 keessatti naasaa Ximootiyoos keessatti naasaa Filiphisiyoos keessatti illee naasaa jechuudha. Kanaafuu Phaawulos akkaataa itti amane yeroo garaagaraatti kan inni haasa'u akkaataa garaagaraatiin tokkoffaa iddoo kanatti kan haasa'e warra Yihudoota amansiisuuf. Kanaafuu konseptiin inni itti haasa'e konseptii ittiin warri Yihudoota hubachuu danda'aniin. Iddoo biraatti immoo kan inni haasa'u warra ormootaa buufachuudhaaf. Akkaataa inni iddoo sanatti ittiin haasa'u akkaataa Yihudummaa isaa otoo hin ta'in akkaataa warra ormootaaf galuutti. Ximootiyoositti fakkeenyaaf yeroo haasa'u ergaa Ximootiyoos keessatti waa'ee amanuu isaatii yeroo haasa'u akka Ximootiyoos ergaa kana waaqumarraa akka fudhate hojii waaqayyoo akka ta'e akka inni jajjabaatu jabeessuudhaaf itti fayyadame jechuudha. Rakkina qabaatuyyuu hidhamuu qabaatuyyuu maal ta'uyyuu akeeka waaqayyoo akka ta'e itti mee jabeessuuf jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti amantiidhaaf fakkeenyaaf Filiphisiyoos keessatti akkaataa inni kun amantiidhaaf seera sirrii akka inni nama maqaan isaa qajeelfama fakkeenyaaf dooktoriinii amantii akka ta'e. Fayyinni fakkeenyaaf warra Yihuudootaatiifis warra Israa'eliifis wal fakkaataa akka ta'e fayyina garaagaraa kan qaban yookiin immoo karaa warri ormoota Jentaayils warri fayyuudhaaf ganaa kan warra Yihuudootaatiin dhufanii kakuu sana galanii yookiin dhagna qabatanii seera ittiin raawwatanii yookiin Yihudii ta'anii achiin darbanii fayyuu akka isaan hin qabne kakuun warra Yihudootaa warra ormaatiifis akka ta'u waaqayyoo jalqabaa akeeka kanaa akka inni kaasa jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti amane iddoo garaagaraatti yoo xiqqaate gara iddoo 4-5tti irra deddeebi'ee ibsa akka inni ibsu garuu akkaataa adda addaatiin jechuudha kan inni dubbatu. Iddoo tokkotti akkaataa tokkoon iddoo biraatti immoo akkaataa biraatiin ibsa. Haa ta'u malee hunduma isaa walitti fidannee haasofne taateen sun taatee si'a tokkittiiti jechuudha. Taatee si'a tokkitti sana keessatti Phaawulos mul'ata guddaa fudhate. Mul'ata guddaa yeroo sana fudhate keessatti garuu iddoo tokkotti guutummaa isaan barroofne iddoo garaagaraatti isa barraa'e gara walitti finnee yoo ilaalle guutuu nu ta'uu danda'a jechuudha. Mul'atichi inni boqonnaa 9 keessatti inni jalqaba yeroo amanu fudhate waaqarraa jechuudha. Kana booddee
maal godhu jedheen gaafadhe yaa gooftaa jechuudha. Yaa gooftaa maal godhu jedhee nan gaafadheedha. Ittiin takaruun dhandhee kufeera. Humni isaa dhumeera. Warri isaa wajjin jiran warri dhandheetu humna siif taanee si wajjin dhandhee qabnee meebii farda irratti taa'anii maal jedhanii dhaqanii amantoota qabanii fiduudhaaf warri isaa wajjin hori'anii dhufan jajjaboon loltoonni ta'uu danda'a. Aangoo kan qaban xalayaa deeggarsaa baatanii kan deeman eenyumtuu isaan deebisuu kan hin dandeenye humna waaqa irratti mul'ate humna ifaatiin balaqqeessa arganii sodaatanii gara biraatti hokkufanii ta'uu danda'a. So garuu sagalee sanatti dubbataa ture hin dhageenye iddoo kanatti jechuudha garaagarummaan isaa. Jarri sagalee sana dhageenye sanatti haasaa ture Yesuus sanaan jedhee ergaa sanatti kenne isa kanaan dhageenye garuu ifa isaatii ani immoo maal godhu jedheen gaafadhe gooftaan immoo ka'iitii mandara Damaasqootti lixii akka gootuuf wanta Waaqayyo murtoo godhe achitti sitti himamaa naan jedhee jedha. Kanaafuu Waaqayyo dursee Phaawulosin yeroo filatu yeroo waamu yeroo inni ari'atus yeroo inni Waaqayyoof seera sanaatiif inaafus Waaqayyo dursee Phaawulosin kanaaf qopheessaa ture jechuudha. Kan isin ajaa'ibu guyyaa keessatti Waaqayyo yeroo dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisatti namoota yeroo waamu kana jechuun yeroo namoonni jireenya biyya lafaaf jireenya dukkanaaf badii bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti gara fayyinaatti Waaqayyo isaan waamu Waaqayyo wanta murtoo godhe qaba. Namni tokko akka hojjetuuf jechuudha. Phaawulos qofaaf miti. Ka'ii mandara Damaasqootti lixii akka ati gootuuf waan murtoo godhe achitti sitti himamaa jedhe. Kanaaf Waaqayyo jireenya Phaawulosiif dursee murtoo godhe. Phaawulos hojii kana haa hojjetu. Phaawulos nama akkanaadha. Yihudiidha. Haa ta'u malee Yihudaadhaan alatti dhalate. Isinii galee tarii maatiin isaa Yihudoota ta'uu danda'u. Yihudiidha. Yihudummaatti dhalate. Haa ta'u malee immoo Yihudaadhaan alatti immoo dhalate. Dhufee immoo Yerusaalemitti immoo guddate. Tarsees Kiliikiyaadhaa dhufee Yerusaalemitti guddate. Yerusaalem jalatti immoo seera Waaqayyoo akka ta'utti nama beekamaa, nama guddaa, nama barsiisaa seeraa isa mata jabeessa, isa eenyumtuu dhaga'uu danda'u, ulfina qabeessa nama akkasii Gamaali'eel jedhamurraa dhaga'e. Kan yaa'iin hundumtuu inni dubbannaan dubbii isaa ijatti akka bakka kan biraan darbine murteen inni kenna yookiin gorsi inni kenna dubbiin inni kenna xumuraa kan ta'e nama barsiisaa beekamaa akka kana jalatti seera qabatee nama inaafaa dhugaa of keessaa qabu. Hinaafaan isaa hinaafaa sirrii yoo ta'u iyyuu baate hinaafaa dhugaa hojii Waaqayyootiif akkaataa barsiifametti, akkaataa qajeelfama dubbisetti, akkaataa seera baratetti, akkaataa sanaan Waaqayyo irraa yoo dhaga'u baatellee nama deddeebi'aa turedha. Waaqayyo carraa kanatti fayyadamee lammii Roomaa nama ta'e si'a tokko lammii Yihudii kan ta'e si'a tokko nama baay'ee barate nama seera Waaqayyoo guutummaatti ijatti eegee baree beeku. Too qajeelummaadhaan fayyuu hin danda'ame akka seera eeguuf fayyuutti nama danda'u nama sanaadha jechuudha. Kanaaf ani karaa kanaan akka kanatti nama mudaa hin qabneen ture jedha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo wanta jalqaba isaaf qopheessitti isa waame Waaqayyo yeroo namoota waamu ani maalan hojjedha jennee Waaqayyo gaafachuutti nurra jiraata jechuudha. Phaawulos ittiin mormuu isaa yookiin kanaasaa anoo akkasiin jenne iddoo kanatti iddoo garaagaraatti kan inni gaafatee jira. Gaafa nama nu Waaqayyo waan baay'eetti mul'ise. Achi keessaa kutaa kanatti kan barreeffame garuu maal godhu jedheen gaafadhee. Kanaaf Waaqayyo karooratti Phaawulos waame wanta Waaqayyo akka inni godhuuf murtoo jalqaba godhee ture keessa akka deddeebi'uuf isa kaa'ee jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenya keessatti wanta jalqaba murtoo godhe qaba. Eebelu kun biyya lafaa irratti gaafa dhalatu, gaafa baratu, gaafa abbaan isaa irra deessu, biyya akkanaatti gaafa dhalatu, biyya akkanaatti gaafa guddatu, amantii akkanaa gaafa inni fudhatu, gaafa inni hojii cimaa tokko hojjetu, gaafa inni hojii dadhabaa tokko hojjetu, gaafa inni ari'atu, gaafa inni ari'atamu Waaqayyo wanta isaaf kaa'ame namni kun biyya lafaa innaa dhalatu kanan ittiin hojjedha nama kanaan jedhee waan kaa'e. Garuu rakkinni keenya inni guddaan yaada Waaqayyo biyya lafaatti nuuf kaa'e kana wajjin wal arguu dadhabudha. Amma Phaawulos wal arge isa kana wajjin waggaa isaa dheeraa humna dargaggummaa isaa baay'ee balleesse. As fiiguutti achi fiiguutti seera Waaqayyootiin hafi inaafa jedhee inni dhugaadhumsaa gochaa jira. Fakkeessadhaa fi miti yookiin jibba biraatiif miti. Inni seera Waaqayyoo irra dhaabatee seerri Waaqayyoo akkana jedhaa namoonni kun garuu akkana godhu ari'achaa ture garaa isaarraan malee Waaqayyoof hinaafuu isaa tureen malee Waaqayyoo mormuu isaa hin turre. Garuu afaan Oromoo isaa shukkaa qalamee jirurra yoo dhaabatte si waraana naan jedhee jedha. Kanaafuu amma iddoo tokkotti yeroo darbe qonnee Luqaa keessatti
dhagaa kanatti yoo bu'e dhagichi yoo irratti jigee yoo immoo inni dhagaatti bu'es hin buruksaa yoo dhagaan irratti jigee hin burkutaa jedha. Isaan kana yeroo darbe qonnee ture. So akka kanatti naan jedhe ani immoo maal godhu jedheen gaafadhe wanta ta'e gochuun si malu Damaasqotti sitti himama naan jedhe Waaqayyo immoo biriijii gochaa jira jechuudha. Damaasqotti boqonnaa 9 keessatti ilaalleerra akkaataa Anaaniyaas asii Waaqayyo mul'atatti agarsiise. Asii immoo Phaawulosin naman siifan erga jedheen guyyaa 3 Phaawulos akka inni kadhachaa soomaaf sagadaa jedhama gaafaan inni waan qabanne kadhachaa akka ture achi Anaaniyaas dhaqee akkatti ergame Waaqayyo akka kanatti namoota kan lamaan walitti akka fide biriijii akka godhe akka salphaatti immoo namoonni already amantoonni duraan Phaawulos beeku biyyi muluun isa beeka ari'achuudhaan isa beeka hinaafaa Waaqayyootiin isa beeka farisii ta'uudhaan isa beeka hin baqatu waan ta'eef akka salphaatti wal fudhachuu hin danda'an jechuudha jarri kun. Sababii kanaatiif Waaqayyo biriijii kana kaa'ee jechuudha. Anaaniyaas mataan isaa iyyuu yoo waan hin dhaqu yaa gooftaa maali waan akkana namicha akkanatti nama ari'atu akkas har'uma mootummaa marii jechuudha dhufee jedhee jechuudha. Innaa Waaqayyo akkasii miti jedhee namichicha erge sana booda biriijii kana hojjetee Waaqayyo amantoota fi Phaawulos walitti fidee sana booda nachumatti Yesuus gooftaa jedhee otoo hin turin Damaasqotti lallabuu jalqabe achi ari'atamni irratti ka'e achi immoo ganaa achi kaasanii immoo gara Yerusaalemitti godoo gabbuusanii erganii amma immoo Yerusaalemiin dhaqee gara yeroo muraasa immoo Yerusaalemiin ture achiis immoo hinaafaan guddaa irratti ka'ee iddoo sanattidha jechuudha gooftaan kan itti dubbate isas immoo iddoo biraatti argattu jechuudha. Gooftaan kan inni itti dubbatee mul'atatti kennee namoonni Yerusaalem naannoo isaa jiranii Yihuudoonni sin dhagaan waan ta'eef ka'iti naannoo kana badii fagaadhu ani fagoottan si ergee jedhee isa boqonnaa 9 keessatti gara ormaatti akka ergamu Waaqayyo waadaa galeef sana deebisee yaadachiise. Inni illee xiqqoo ishii hunda'uun naannoo kanaan ture danda'e isaanoo kanatti naannoo kanatti akka kanatti na beeku akkamitti naaf fudhachuu didee yaadee ture. Waaqayyo garuu dursee waan yaaduufi dursee waan arguuf gooftaan Yesuus mataa isaatti dubbate deebi'e. Gooftaan Yesuus mataa isaatti dubbate obbo Laalee mul'atan argee mul'ata sana keessatti gooftaa Yesuus ka'ee gara warra simbeenne warra ormoota warra namannee dhaqee warra Waaqayyo hin taane naan jedhee jedha. Akka sanattidha. Damaasqotti harka qabanii galchanii kana booddee lakkoofsa 12 irratti nama akka Phaawulos ta'ee seera baay'ee danda'a jedhanii namni hundumaatti biratti kabajama kan qabu namichi kun seera baay'ee beekaa seera baay'ee hubatee Waaqayyoof baay'ee jiraata nama qajeeladha akka seeratti jechuudha. Kan sin ajaa'ibu namichi kun amanaadhallee gooftaa Yesuus namicha kanatti dubbate waan ta'eef jechuudha. Namicha kanatti biriijii godhee gara wantootatti sabite. Namni kun akka biyya lafaatti Yihuudoota gidduuttis baay'ee kabajama baay'ee beekama seera Waaqayyoo gaarii godhee kan beeku gaarii godhee kan jiraate nama Anaaniyaas jedhamudha. Seerri kan dhugaa baheefidha jedha sirumayyuu. Namichi Waaqayyoo buluu isaa seerri dhugaa baheef tokko Yihuudoota Damaasqoo jiran hundumaa biratti maqaa gaarii kan qabu amantoota qotuu hin ta'in Yihuudoota. Maqaan isaa Anaaniyaas jedhama gara koo dhufee na bukkee dhaabatee obboleessa koo Saa'ol agartuun keessi deebi'u naan jedhee achumaan agartuun kun naaf deebi'eera. Amanumatti dinqiin hojjetame jechuudha. Amanumatti amanee gooftaa Yesuusitti mul'ate amanumatti dinqiin ija isaa inni ijaarsa amanumatti namichi dhufee agartuun si deebi'u jedhee waan akka qolaatu irraa bu'ee iddoo biraatti agartuun isaa amanumatti deebi'ee fi kana booddee in argee Anaaniyaas kana booddee ergaa inni dabarseef Waaqayyo gooftaan abaabilii keenyaa erga dabarseef Waaqayyo gooftaan abaabilii keenyaa jedheen waan gochuun siif ta'u akka beektuuf gara fuulduraatti gooftaan itti meera waan gochuuf siif ta'u sitti himamaa jedheen achitti Damaasqotti. Anaaniyaas birni immoo namicha kana bira Saa'ol bira dhufu waan gochuun siif ta'u akka beektu Waaqayyo abaabilii keenyaa Waaqayyo haaraa otoo hin ta'in karaa haaraa kan biraa otoo hin ta'in gooftaa Yesuus kan irra deemaa ture kanuma Waaqayyo abaabilii kanuma kakuu warra Yihuudootaa kanuma kakuu Abrahaamii kanuma Waaqayyo jalqaba qopheessedha jechuudha akka beektuuf. Isa qajeelaa tokkicha isa argite jechuun gooftaa Yesuus Kiristoosin sagalee isaas akka dhageessuuf si bo'ateera. Waaqayyo akkamitti maaliif si bo'ate karaa isaa waan inni siif qopheesse waan siif ta'u waan gochuun siif ta'u hojjettu jalqaba Waaqayyo yaadee kan siif qopheesse akkamitti akka deddeebitu akkamitti akka jiraattu akkamitti maal akka hojjettu tajaajilli kee ga'een tajaajila kee maal akka ta'e eessa akka deemtu eessatti gooftaadhaaf dhugaa akka baatu gooftaa isa argite tokkicha isaa qajeelaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha isa argite isuma immoo sagalee isaa akka dhageessu si bo'ate Waaqayyo.
kana jechuudha jireenyi waaqayyoo namoota godhe. Waan argiteef waan dhageesse hundumaa namoota hundumaatti ni himta. Amma kan isin ajaa'ibu Phaawulos ergaa isaa keessatti ani mariidhaa fi reefuu amanaa haaraadha jedhee gara Yerusaalem yookiin gara bartoota warra kaanii dhaqne warra dura amananii dhaqee gorsa garaagaraan gaafanne. Waaqayyo waan tanaaf ta'u wanta yeroo garaagaraatti lallabuun irra jiru, barsiisuun irra jiru, dubbachuuf dhugaa ba'uun irra jiru yeroo garaagaraatti waaqayyo mul'ata garaagaraa naaf kenna. Haa ta'u malee kan isin ajaa'ibu jireenyi Phaawulos mul'ata irra hin dhaabanne. Jireenyi Phaawulos waaqayyo akkanaan jedhe hafuuraan akkana godhe gara kanatti na erge gara kana na geesse akkanattan arge abjuu akkasiin arge mul'ata akkasiin arge kanaafan akkana godhe baay'inaan hin jiru jireenya akkasii. Jireenyi inni irratti jiraachaa ture dhugaa wangeelaa macaafni qulqulluun akkas jedha kakuun kan akkas jedha seerri akkas jedha macaafni isaas akkas jedha waaqayyo akkas jedha dhugaan akkan jiru akkana amantiin kan jiru akkana jedhee dhugaa wangeelaa irra dhaabate malee jireenyi Phaawulos more of spiritually akkanatti hafuurri na gaggeesse waan xiqqsi macaafa qulqulluu wajjin waliin fakkaanne wanta raajii wajjin waliin fakkaanne macaafa faarfannaa wajjin waliin fakkaanne wangeelota wajjin waliin fakkaanne barsiisota ergamoota wajjin waliin fakkaanne waan addaa hafuurri qulqulluun akkana na godhe jedheetii miti kan inni gochaa ture. Haa ta'u malee jireenya Phaawulos guutummaatti hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa kan ture macaafota caalayyuu macaafota qoree bira ga'ee of course macaafota barateera seera ijaaf ijattiin baradhee guddadheedha Gamaali'eel jalan taa'ee baradheedha barateera macaafota beekaa raajota beekaa almost beekaa jechuudha everything macaafonni warri kaan baay'inaan hin barroofne yeroo kanatti macaafonni warri kaan bartoota gooftaa Yesuusii barreeffamu macaafota baay'inaan immoo kakuu haaraa 27 keessaa gara 13 kan ta'u isaa ol ta'uu danda'a Phaawulos kan barreesse jechuudha. Kanaafuu macaafota gaarii godhee haa beekuu malee dhugaa wangeelarra dhaabate malee jireenyi isaa waaqayyotu mul'ata akkasii naa kennaan akkas godhee wanta mul'ata arge qofarraan dhaabanne inni jireenyi isaa. Gini haa ta'u malee tajaajilli isaa jireenyi isaa hundumtuu mul'ataan hafuuraan gaggeessuu hafuura qulqulluutiin kan guute ture jechuudha. Asiif achitti barreeffame akkas jedhamee isa jedhu otoo hin ta'in gaggeessuu hafuura qulqulluutiin wanta hafuurri qulqulluun isa gaggeessu wanta isatti agarsiise yeroo garaagaraatti jedhanniyyuu wanta yeroo garaagaraatti hafuurri qulqulluutti dubbate isaan kana dhaabate ture. Isaan kana keessaa paarsantii muraasa kan inni barreesse fakkeenyaaf hojii ergamootaa keessatti paarsantii xiqqoo tokko Xarseesi maali Xiroo'aas yeroo geenye hafuurri qulqulluun mandara Eeyyaa keessatti karaa kana baanee asiin tajaajilannaan nu dhoowwe achi immoo dhandhannee kaanee achi immoo hafuurri gooftaa immoo nu dhoowwe kana booddee gara naannoo qarqara galaanaa buufata gara Xiroo'aasitti dhufnee akka achi yeroo buufannetti achitti hafuurri abjuudhaan kan namicha akkas naan jedhee kan jedhu waan xiqqoo nu barreesse. Iddoo biraatti waa'ee namicha ol fudhatamu waggaa 14 dura namni kiristaanii tokko akka itti ol fudhatame akkas ta'uu isaa hin beeka garuu fooniif hafuuraan fudhatamuu isaa hin beeku. Iddoo kanatti waan xiqqoo kaasa jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo garaagaraatti mul'ata garaagaraa baay'ee gooftaan natti agarsiisee jedha. Ittiin of jajuu yoo ta'e immoo waan ittiin of jajuu waan baay'een qabaadha. Kanaafuu gaggeessaan Phaawulos ittiin jiraachaa ture gaggeessaa direct from gooftarraa jechuudha. Kallattiidhaan gaggeessaa direct ture jechuudha. Gubbaadhaa gadi hin dabarra akkas ture garuu jireenyi isaa gaggeessaa hin dabarra irratti miti kan xiyyeeffate nu'iif kan inni kaa'ee darbe akka nuti waa'ee hin dabarra gooftaa biraa dhaga'uu gooftaa biraa waan haaraa arguu otoo hin ta'in akka nuti macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannee sagalee waaqayyoo irratti xiyyeeffannee bu'uureffannee keenya. Inni sagalee waaqayyoo isa dubbise garaagaraa caalaa sagalee waaqayyoo isa yeroo sana dhaga'e isa yeroo sana arge mul'ata waaqayyootti agarsiise sagalee waaqayyoo gooftaa Yesuus yeroo sanatti dubbachaa ture kan inni jiraachaa tajaajilaa hojjechaa ture. Kanaafituu yeroo tokko waan macaafota biraa wajjin waliin galle fakkaatee kan inni Inda'uun Phexros yeroo tajaajilu Phexros ergaa isaa keessatti ergaawwan Phaawulos tokko Inda'uun namaaf hin galanii. Haa ta'u malee immoo Phaawulos immoo maal jedhaa Phexros wajjin immoo waa'ee Phexros immoo naa kaasu Phexros wajjin immoo ergamoota warra kaanii wajjin akka tobootatti warra ilaalaman isaanii wajjin harka wal qabanneerra jedha. Ani warra saba waaqayyoon ta'etti ergame isaan immoo warra saba waaqayyoo ta'anitti ergamanidha. Kanaafuu nuti hojiin keenya tokkuma akkaataa ittiin waaqayyo nu keessa hojjetutu adda addaadha. Akka kanatti dhuga baatuun taata namoota hundumaatti wanta dhageesse wanta argiteen himta gooftaan fireeshii sagalee itti dubbachaa macaafota dubbisee akkas jedhee macaafa iddoo akkanaatti warri wannoon fayyu warri jentaayila Oromoonni hin fayyu Oromoonni fayyuudhaaf akkanatti Yihudoota bira dhaquun isaan barbaachisu jedhee
wantoota kakuu moofaa yookiin kitaabota garaagaraa caqasuun otoo hin ta'in wanta gooftaan kallattiidhaan mul'ata isatti kenne kallattii isa qabsiiseen Waaqayyo isaafis dhugaan baate ergaa dabarsee jechuudha Anaaniyaas. Ammas maaliif lafa harkiftaree ka'ii maqaa gooftaa Yesuus waamamii waammadhuu cuuphamee cubbuu kee biraa dhiqsiisii naan jedheetu waa'ee cuuphaa fi waa'ee cubbuusaa dhiifamuu yookiin araara argachuu gaafata. Waa'een cubbuu akka kutaa kanatti barreeffametti wanta cuuphamanii cubbuun nama dhiifamu yookiin namarraa dhiqamu fakkaata inni barreeffamu garuu akkas otoo hin ta'in maqaa gooftaa Yesuus waammachuudhaan yookiin amanuudhaan yookiin immoo harka ol kaasuudhaan amanaa gochuu sana booda immoo bishaaniin cuuphuu jedhamudha jechuudha. Kanaafuu nama gooftaan itti mul'ate ofiisaa jalqabee gara gooftaatti isa fidee keessaa tokko Phaawulosidha jechuudha. Yeroo garaagaraatti namoonni tokko tokko yeroo amanan akka kanatti abjuu argee akka kanatti nan jedhee akka kanatti waan akkana fakkaatu waan ergamaa fakkaatu waan calaqqisu waan bareedu waan guddaa akka kanatti waan akkasii argeen dhufee amane yeroo namaan jedhanii namni amanuun nama rakkisaa garuu waanuma amanamudha jechuudha. Isaan isaa Phaawulos nama guddaa nama jabaa nama loltoota yookiin fardeenii nama kan biraa of biraa qabu nama ari'achuudhaaf deemu seera Waaqayyoo fanii nama jedhu nama guddaa aangoo qabeessa akka kanaatu Waaqayyo karaa irratti qabeetti mul'atee daarekshinii kennee fi gara waldaa kiristaanaa yookiin nama kiristaana tokkotti erge akka kanatti Waaqayyo namoota amansiisuun waanuma jiru waanumatti mul'atudha jechuudha. Okay, maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u lakkoofsa 17 irra kan jiru Yerusaalemitti deebi'ee jedha. Seenaa isaa hawwadeessaa jira gaa sana booddee Damaasqoo dhaqee Yerusaalemitti deebi'ee hojii ergamootaa keessa garuu yeroo ilaaltanii akkuma Damaasqoo dhaqee fayyeen ergasuma Yesuus Kiristoos gooftaa lallabuu jalqabee Damaasqootti baay'ee jajjabina guddaadhaan jedha. Sana booda achitti irree Damaasqootti irratti fudhatanii achi immoo gubbaadhaan gogorraaniyyuu gadi buusanii dhoksanii amantoonni achiin gadi buusanii achiin deebi'ee gara Yerusaalemitti kan deebi'e illee jechuudha. Achi immoo Barnabaas yeroo biraa gara Yerusaalemitti akka isaa geesse Barnabaas hojii ergamoota boqonnaa jaatti Barnabaas boqonnaa afur irratti lakkoofsa 30 jaatti horii isaa waan qabu gurguree nama biyya galaana gidduu tokkotti dhalate jechuudha. Biyya Qophiroos nama dhalate tokko boqonnaa 5tti akkuma isaa gochuudhaaf jedhanii Anaaniyaaf Safiiraan kan du'an jechuudha. Boqonnaa 11tti immoo naannoo boqonnaa 10 keessatti 9 keessatti yeroo Phaawulos achi Yerusaalemii fuudhanii Qisaariyaa geessanii achi geessanii biyya Xarseetti isa erganii hin ajjeesu jedhanii achi booddee dhaqee barbaadee kan fide Barnabaasidha jechuudha. Waldaa Anxookiyaa ishee jalqabaa waldaa Oromootaa wajjin kan tajaajilan jechuudha. Gara waggaa tokko wajjin barsiisaa tajaajilaa turanii achi immoo boqonnaa 13 irratti gooftaan mul'ataan yookiin immoo raajiidhaan ta'uu danda'a. Namoota kana lamaan adda adda baasaa jedhee wantoonni dabaasanii ergaa hawwan isaanii si'a 3 kan ta'u kanarratti kan hundaa'edha jechuudha. Kanaafuu akka kanatti iddoo kanatti lakkoofsa 17tti gabaabseetuma Yerusaalemitti kan deebi'edha jechuudha. Waa'ee Damaasqoo dhiisetuma Yerusaalemitti deebi'eetan mana qulqullummaa keessatti kadhachaan turedha jechuudha. Amaneera. Haa ta'u malee damanees akkuma amma bartoonni warri kaanis amantoonni warri kaanis gara du'aa ari'atama fuuldura kan arginu naannoo Gardaafoo Lamooti manuma qulqullummaatti akkuma noormaalii warra kaanii walitti qabamu achumatti immoo barsiisu turan jechuudha. Amantoota warra kaanis warri warri namannes tarii dhaga'uu kan danda'an jechuudha. Alarratti Gardaafoo Lamoon jalatti Qaaddisa jalatti jechuudha. Mana qulqullummaa sana noormaalii keessatti yoo horseenanii barsiisuu baataniyyuu noormaalii achi jalatti mana qulqullummaa gaaddoon sun achitti barachaa turan jechuudha. Iddoo qabamaa turan iddoo maal jechaa turan achitti waan ta'eef. Akkuma kana akkuma gooftaa Yesuus mana qulqullummaa akkuma seera isaanii sakakkuma fa'aa noormaalii godheetuma erga amane illee caljeetuma dhaqee mana qulqullummaa keessa taa'ee kadhachaan ture jechuudha. Yeroo jalqabaa yeroo farisicha ture egaa aangoo guutuu qabaa mana qulqullummaa keessatti maalii keessatti baay'inaan illee warra saduqootatti kan mana qulqullummaa keessatti waan malee jechuudha. Kanaaf amma immoo edda amanees tarii yookiin otoo ofirratti hin beeksin noormaaluma godheetuma yookiin immoo akka warri Yihudoota irratti hin beeknetti fakkeessuudhaaf jechuudha. Amantoonni nama ari'atameen iddoo garaagaraatti faca'amaniiru maal jedhaniiru inni iyyuu otoo ari'atudha kan inni qabanne iddoo tokkotti surmayyuu amantoota ergamoota malee warri kaan hundumtuu biyyoota garaagaraatti baqatan jedhamee barreeffameera. Naannoo ari'atama du'a Isxifaanos booddee jechuudha. Phaawulos mataa isaa baqachiisa. So
Kanaafuu ofiisaa immoo mana qulqullummaa keessatti akka kadhachaa jiru dubbate jechuudha. Otoo mana qulqullummaa keessatti kadhachaa jiru ammas mul'ata akka inni arge jechuudha. Mul'ata kana iddoo kanatti kan inni caqasisaa iyyuu gadi fageenyaan baay'ee naasofne isa keessatti gooftaan argeedha. Yesuusuma mataa isaa arge jechuudha. Ammas deebi'e. Gooftaan argee gooftaan maal jedhee warri mandara kanaa isatti waa'ee kootiif dhugaa baatu hin fudhataniiti ariifadhu Yerusaalem keessaa bayi. Otoo inni naan jedhuun dhaga'ee jedha jechuudha. Mana qulqullummaa keessa kadhachuu dhaqee inni gaayoo nama kadhatas akka durii fi seera akka durii otoo hin ta'in inni mana qulqullummaa dhaquunsaa warra kaanitti akkuma isaan fakkaachuu danda'an ofii isaatii garuu kadhannaatti jira jechuudha mana qulqullummaa dhaqee. Kana booddee gooftaan garuu warri naannoo kana dhuga ba'umsa keenya dhaga'anii waa'ee kootiif dhuga ba'uu kee fudhatanii ka'ii deemii gara Yerusaalem keessa ariifadhu bayi jedhan jechuudha. Isaan garuu waan irratti hojjechaa jiran jiru jechuudha. Inni garuu saba kooti saba waaqayyooti qo'ee akka kana godhee ani amanuu koo yookiin otoo irratti hin beeksisin jechuu danda'a. Otoo akkas godhee mana qulqullummaa kootumaan dhufu maal jedhu namoota kana dhugaatti ba'ee fayyifachuu nan danda'a jedhee pilaanii itti baasuu danda'a jechuudha. Akkaataa inni ofiisaatti yaadetti garuu akkaataa gooftaan Yesuusitti argutti namoonni kun namoota ajjeesuudhaaf yaadan, namoota balleessuudhaaf yaadan, namoota dhuga ba'umsa isaan fudhanne isa dhageenya kan ta'an ta'udha. Kanaaf gooftaadhaan maal jedhee falme iddoo sanatti akka falmii wayiiti wantichi yaa gooftaa akka ani mana sagadaa hundumaa keessatti warra sitti amanan hiisisaa reebsisaas ture isaan humtuu hin beeku. Yeroo dhiigni dhuga baatuu keessa Isxifaanos dhangalaafames ajjeefamuu isaatti walii galee achi dhaabadhee uffata warra isaa ajjeesee nan eegan ture jedheen gooftaadhaan. Kana jechuun isaa karaa tokkoon warri ani itti ergame kun isa kana hin beeku kanaaf narratti ka'uu kanaaf naaf hin fudhatanii waan jedhu fakkaata. Garuu dubbichi irra caalaa kan inni jedhu yoo akka kontekstiitti ilaalle gooftaa Yesuusin mormaa akka waan jiruuti. Inni Yerusaalem keessa jira. Akkuma waan bu'aara duratti akkuma waan seera durattitti mana qulqullummaa keessa seenee kadhachaa jira. Kan inni pilaanii godhu Damaasqootti dhuga ba'umsa garaagaraa jalqabeera ta'uu didee ari'atanii amanootti mannoo godhanii amma gara Yerusaalemitti kan inni dhufee akkana godhu reefa mana haaraadha yeroo dhiyoodha. Kan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Mana haaraadha mana yeroo dhiyooti. Kanaaf kan inni isan jalqaba jedhee kaasullee jechuudha. Ani mana haaraadha reefu namanne jedhee gara wangeela barachuudhaaf maalii jechuudhaaf sirrii miti jechuu miti wangeela inni argitan ittoo ta'e inuma cuuphame ammuma dhaqee ammuma maal jedhee ammuma fayyee ammuma maal ta'e inuma cuuphame ammuma ergaan darbee fi ati ka'iite akkas godhi waanuma gooftaan sitti dubbatu waan dhageessu waan argite mul'ata keetti waan argite sagaleedhaan waan dhageessu waan kan hundumaa godhi namoota hundumaatti isuma sana itti mifireeshidhuma sana akka gaaraa gadi bu'etti isa kanaafuu gooftaa Yesuusiif dhuga baatuu taata isa qajeelaa sana akka itti dhageessuuf sagalee isaa akka itti dhageessuuf isa ergitanii akka itti argituuf waan si ta'u hundumaa akka itti beektu waaqayyo si fo'atee ergaa dabarsee jechuudha. Kanaafuu inni amanaa haaraa ta'ullee amma gaa saba koo Yihudoota mana qulqullummaa keessa toon deddeebi'u naannoo Yerusaalem toon jiraadhu akkuma nama seera jala galfamee jiru tokkotti Yihudoota buufachuudhaaf mana qulqullummaa keessa deddeebi'aatuma kana gochuu nan danda'a waaqayyo pilaaniin isaa tarii isa kana ta'uu danda'a jedhee waan zanagga'e maqaan isaa waan dagate wayii fakkaata jechuudha. Waan karoora waaqayyo xiqqoo ishii irraa kaate fakkaata. Warri kun hin beeku waan ta'eef rakkoo hin qabu. Amantoota dhi'achaan ture waan ta'eef amma amaneera yoo naan jedhan maaltu amana namanu. Inni Phaawulos akkana ta'a. Kanaafuu ofuma wallaachifadheen seeruma waanan raawwadhu fakkaachaa maal jechaa mana qulqullummaa kana keessa ture naannoo Yerusaalem ture Yihudoota baay'ee gara gooftatti deebisuu nan danda'a isa jedhudha kan inni yaade. Gooftaan garuu fuulduratti argee jarri kun gonkumaa waa'ee kooti waan itti dhugaa baatu hin amananii jedhaan jechuudha. Hin amananii ka'itee ariifadhu ammas deemi jedheen kan ajaa'ibu. Kanaafuu gooftaan inni akkas jedhu gooftaan maal jedheeni adeemi fagootti warra saba koo hin ta'in si ergaa jedhee keessaa baasetti dubbate jechuudha. Inni kun immoo boqonnaa 9 yeroo sanatti mul'ateeraatti dubbateera jechuudha. Kanaafuu fagootti warra saba koo hin ta'in si ergaa ka'itee adeemi keessaa bahi fagaadhu fagootti jedheen jechuudha. Yerusaalemitti yookiin Yihudootatti waan ergame itti fakkaate. Atilis lammii isaa waan ta'eef qomoo isaa waan ta'eef jara kana wajjin ture waan ta'eef keessatti warra Fariisotaa warra aangoo qaban warra maalii keessa jara kana warra akkas jaalatu sana keessa ture waan ta'eef jara kana buufachuu yaadee ture jechuudha. Garuu gooftaan jarri kun nama si dhaga'u miti ka'itee keessaa bahi deemii jedheen jechuudha.
Phaawulos karaa ammeenyatiin otoo hin ta'in jara kana fayyisuudhaaf kan inni yaadee bachi ba'ee barbaade buufachuu barbaade ture garuu ta'uu dide. Kanaaf ergaa isaa keessatti yeroo inni warra Yihuudootaa bira dhaqee akkuma warra Yihuudootan ta'a akkuma nama seera qabuun ta'a seera jala galee tokko hin taa'e. Kana yeroo immoo warra ormaa bira dhaqee akkuma nama seera hin qabne seera hin eegne tokko seera cabsituu fakkaadhe warra ormaa wajjin hin jiraadhaa. Kana gochuu kooti warra ormootaa warra Giriikii nan buufadhaa. Yeroo immoo warra Yerusaalem yookiin Yihuudoota bira dhaqu immoo Yihudii fakkaadhe jiraachuu kooti isaan nan buufadhaa. Kanaafuu karaa sanas nama kamiyyuu buufachuudhaaf iddoo kanatti sagal jedhe iddoo kanatti isa ol jedhe iddoo kanatti isa garba isa birmaduu wajjin wal fakkaadhee jiraadhee namoota sana buufachuudhaaf ilaala. Itti madaqee itti wannoo jedhee seera isaanii jala galuudhaaf otoo hin ta'in namoota sana buufachuuf namoota sana fayyisuuf gara gooftaa Yesuusiif fayyuutti gara amma isaan fayyina isaaniitti hin buunetti waan hundumaa waan barbaadan haa godhanii fayyina isaaniitti wajjin kan deemu hojii isaanii haa hojjetan malee amma sanatti xaaxaan qabu. Wannoo isaanii jiraachuu nan danda'a. Sagaddeebii wajjin gaddeebi'ee solka'ee wajjin ol ka'ee jiraachuu nan danda'a kan inni isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu akka kanatti gooftaan Yesuus amansiisee namoonni kan isaan ajaa'ibu lakkoofsa 22 hamma inni dubbii kanarra ga'utti Phaawulos dhaggeeffachaa turan sirriitti afaan bananii dhaggeeffachaa turan. Afaan isaaniitti dubbatee toora galcheetu siistama garaagaraatti haasa'aa jira. Mul'ata argee fi deebii argee akkamitti haasa'aa jira. Amma inni waa'ee kanaa kaasutti afaan bananii dhaggeeffachaa turan. Waa'ee kamiiti waan inni kaasee garaan isaan cite waa'ee warra ormootaati jechuudha. Adeemi lafa fagootti warra saba kun ta'initti si erga gaafanneeru bakka nuyi fi miti jechuutti ka'an jechuudha. Maal jechuudha? Nuyi fi miti akkamitti warra ormootatti raajitu nuuf ka'e jennee mul'ata kan nu argu wayii nuuf ka'e jennee nama wannoon nuuf ka'e jennee nu iyyuu nama beekamaa nama guddaa nama durii nu gidduu akkasiidha jennee yaadnee turre amma garuu nu dhiisee gara warra ormaatti ergame jechuun nu hin cubamu jechuudha moo warri ormaa akkuma salphaa tokkotti kakuu sanatti yonnoo jennu kakuun keenya nurra darbee ormootaaf ga'ee yookiin immoo ormoonni seeratti hin fayyan qabu miti amma seeratti hin fayyan qabu jechuudha. Ormoonni fayyuu danda'u fayyuun isaanii garuu karaa seera Yihudummaatiin jechuudha. Ganaa Yihudii ta'anii maal jedhanii achiin amantaa Yihudootaa fudhatanii cuuphamanii maal jedhanii gara sanarraan karaa sanaan kakuu warra saba Waaqayyootti galuu danda'u. Malee ormi kallattiidhaan fayyee kallattiin jireenya bara baraatti galuu danda'a. Kakuu Abrahaam dhaaluu danda'a eeyyaanii jechuudha. Dhaaluu yoo barbaade karaa kanaan darbanii karaa seera warri Yihudootaa ka'aniin darbanii achiin ka'anii achiin cuubanii amantii Yihudaazimii fudhatanii akka kanatti kan macaan qulqulluun ebeluusa amantii warra Yihudootaa fudhatee ture kan inni jedhu amantiiwwan ormootaa yookiin waaqayyoota tolfamoo biyya garaagaraa keessa akkuma nuti wangeela lallabnu isaanis amantii ofii lallabu jechuudha. Fakkeenyaaf warri Yihudoota amantii ofii isaanii qabu, waaqa ofii isaanii qabu, kakuu ofii isaanii qabu, sirna jireenya ofii macaafa ofii isaanii qabu. Isuma kakuu moofatu jechuudha. Kaan isaaniillee macaafota seeraa irratti haa xiyyeeffatanii, kaan isaanii immoo macaafota raajotaa, macaafota faarfannaa irratti itti dabalanii haa fudhatanii, kaan isaanii waa'ee du'aa ka'uu amanuu baatanii waa'ee hafuuraa irratti walii galuu baatan malee wannoo qabu jechuudha. Sirna waaqeffannaa dhaabbataa qabu jechuudha. Akka warroota kaanii waaqa tolfamaa waaqa kan biraatii miti kan isaan ittiin gaggeeffamu waaqa dhibbaanii miti jechuudha. Kanaafuu seera sanaan otoo hin ta'in akkamitti daayireektuma salphaadhumatti toluma akkuma nuti fayyunutti bakka namni tokko amaneedhuma kallattiidhaan gara fayyinaatti dhufuu danda'a. Waa'ee ormootaa yeroo inni dubbatu egaa bara duriirraa kaasanii ormoota xilaachaa isaan qaban jira. Xilaachaa isaan qaban. Kana otoo hin ta'in amantoota qofa otoo hin ta'in iyyuu ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu ibidda fa'ii waaqaa gaditti buusuu barbaadu jechuudha. Warra ormootatti. Sababni isaa xilaachaa guddaa qabu. Isaantu yeroo garaagaraa booji'aa ture, rakkisaa ture. Bakka siyaasanis ikonomiyaan waan baay'een rakkisaa turan warra Yihudootaa waan ta'eef ammayyuu Yihudoonni mootummaa ofii isaanii hin qaban mootummaa irraa fudhatamee gooftaa Yesuus hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 6 waan akkasii irratti gaafatanii yeroo kana si'ana Israa'eliif mootummaa deebiftaa jedhanii gaafatanii. Kanaafuu sababii kanaatiif ormoota waan jedhamu kan hin jaallatan jechuudha. Ormoota waan jedhamu jaan argaa isaanii hin barbaadanii xuraa'ootti lakkaa'u yoo ta'e illee karaa sirna qulleessuu isaaniitiin karaa sanaan naanna'anii dhufanii kooluu galtummaa warra Yihudiitti galanii maal jedhanii fayyanii gara sanatti makamuu danda'u isa jedhudha jechuudha kan yaadan. Kanaaf gaafa inni waa'ee ormootaa bira qabu bakka irraa citan garaan isaanii maal jedhanii nama akkasii lafarraa balleessuun hin ta'a. Waa'ee keenya dhiisee waa'ee ormaasaa inni jiraachuun hin ta'uuf jedhaniitti wacanii kana isaan kaan hin caraanuu jedha. Wayyaa isaanii daddarbatu jedha. Hawaara isaanii waaqatti ol bittimsu kun aarii guddaa dheekkamsa guddaa agarsiisa jechuudha.
Isuma waa'eedhuma gooftaa Yesuus fakkaata jechuudha. Yeroo sana hin caalaanuu wayyaa isaanii hin daddarbatu. Ilaalaa gaa fakkii isaa namni tuutamma kanaa Yerusaalemii kan walitti dhufe. Tuullan nama kanaa wannoo jedhee Phaawulos isteerirraa asiisattiin yaabbannootti ol ba'an kanarra dhaabatee darajaarra dhaabatee isaanitti taasisee buufanni loltootaas ta'ee namni akkanatti daaraa ol kaasee yeroo facaasu uffata isaa ofirraa baasee yeroo daddarbatu yeroo caraanee iyyu sagalee ol kaasee ilaalaa gaa maaltu akka ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf kana booddee namichi waan jedhu walii wallaale. Maal jedhaa? Hangafichi kumaa Phaawulosin lafa buufata loltootutti geessanii warri Yihuudootaa sababii akkasatti caraaraniif baasuudhaaf qacceedhaan reebanii akka qoran abboome jedha. Yeroo isa reebuudhaaf teephanii dhanitti Phaawulos hangafa dhibbaa achi dhaabatuuni nama Roomaa tokko firdiinis kan ittiin faradamin reebuun seeraayii jedhee gaafatee hangafichi dhibbaa kun yommuu kana dhagee gara hangaficha kumaa dhaqee maal gochuuf jirtaa namichi kunoo nama Roomatitti hin jedhee. Kanaafis hangafti kumaa sun gara isaa dhaqee Phaawulosin anatti ati dhuguma nama Roomatiitti hin jennaan inni immoo deebisee eeyyee jedhe. Hangafichi kumaa sun dabalee nama Roomatti lakkaa'amu koo kanaa ani horii dheeraadhaan nan bitadhee jennaan Phaawulos immoo ani garuu ittiin dhaladhee yommus warri isa qoruudhaaf turanii achumaan isarraa deebi'anii hangafni kumaa suni Phaawulos nama Roomaa ta'uusaa erga hubatee waan isa hiisiseef hin sodaatee. Jedhaa lakkoofsa 30 irratti immoo borumtaa isaatti deebi'a. Hangafichi kumaa warri Yihuudootaa sababii maaliif Phaawulos akka hadheessan dhugaa isaa baruu barbaade. Kanaaf luboonni warri hangafoonni fi manguddoonni warri biyya seerratan hundinuu akka walitti yaa'aniif borumtaa isaatiif jechuudha. Phaawulos irraa fuuncaa eegsisee geessee isaan dura dhaabachiisee jedha. Borumtaatti qaxaruun qabame borumtaa isaatti yaa'iin manguddootaa fi hangafa lubootaa kan jechuun warri yaa'ii ijoollee Israa'el jechuudha. Warri seera isaaniitiin seera amantii isaatiin seera ofii isaaniitiin qaban sanaan namatti murteessanii fi namatti faradan sun jechuudha. Sana booddee boqonnaa 23tti darbaa jechuudha. Falamanni inni Phaawulos inni lammaffaan itti aanu boqonnaa 23 keessatti darbaa jechuudha. Sana booddee yeroo garaagaraatti Phaawulos yeroo itti falmatu argina jechuudha. Namoota garaagaraa fuulduratti mootota fuulduratti hammas achirraa fuudhanii ganaa Qisaariyaatti yeroo isaan dabarsanii ammas Qisaariyaatti si'a 2-3 yeroo falmatu argina namoota mootota garaagaraa fuulduratti bulchitoota biyyaa abbaa biyyaa garaagaraa fuulduratti yeroo inni falmatu argina. Qisaariyaatti waggaa 2 fi yeroo itti dabalee hidhamu argina. Warra Yihuudootaa gammachiisuudhaaf kana jechuun warra mootummoota warra Roomatii warra harkaa qaban waan ta'eef warri Yihuudootaa yoo isaan itti gammadanii nagaa argatanii jiraatu isaaniif bulu akka barbaadan qaraxa akka barbaadan gibira baasu isaan gammachiisuudhaaf jecha caljedhanii Phaawulosin hidhaatti dhiisanii fa'ii aangorraa kan bu'anii wal jijjiiran fa'iitu jiru. Kana booddee Waaqayyo immoo karaa kanaan hojii isaa raawwachuudhaaf akkuma iddoo hundumaatti dhugaa baate mootummaa warra Roomaa isa yeroo sanaaf egaa handaara lafaa jedhamu sana biraan qaqqabdaa irratti dhugaa hin baata jedhee Waaqayyo dhuga ba'umsa kanaaf Phaawulosin qopheessaa akkaataa inni jirudha jechuudha. Akkaataa inni itti hidhame itti rakkate otoo hin ta'in akkaataa Waaqayyo wanta jalqaba murtoo godhe sabni sun immoo akkaataa ittiin isa dhaga'u Phaawulos karaa qopheessaa karaa Waaqayyo jirudha. Kanaafuu buufata loltuutti geeffame. Kana booddee namicha kana garafaatii sirriitti qaccee jechuun gaasa akka nuti qacceedhaan garafnu otoo hin ta'in qacceechi kan gogaa namarraa wannoo jedhu kan dhiiga nama roobsisu tarii fakkeenyaaf kan akka gooftaan fa'ii ittiin garafame ta'uu danda'a jechuudha. Warra Yihuudootaa ta'ee akkaataa ittiin garafaman seera mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf si'a 39 garafanii fakkeenyaaf 41 hir'uu garafanii lakkoofsa isaa dhaabu. Yoo isaanii ta'in dhiisu yoo isaanii ta'uu baate ammatti deemu fakkaata. Wantichi dhugaa baasuudhaaf isaan biratti akka seeratti dhugaa baasuuf jechuun garafanii dubbadhu dhugaadhamoo dhugaa sobamuu wanta xiqqoote kun akkasii jedhanii namichi cinqamee rakkatee fakkeenyaaf qacceen isaa ittiin garafaman qaccee wannoo qabu yoo ta'e qaccecha egaa qaccee warra Roomaa ittiin garafamuun qaccee sanatti ittiin amma horii garamus akkasii miti. Wantichi kan gogaa namaa kaasee deemu jechuudha. Akka itti harka wannoo kan qabu. Yeroo ittiin garafan uree seenee yeroo immoo irraa deebisan gogaa namaa kaasee kan bahu fakkeenyaaf dhangala'aa dhiiga keessaa kan fixu lubbuu namootaa kan baasuu danda'u isa dhumaati jechuudha. Garafa isa dhumaati. Warri Roomaa immoo 41 maalii kan jedhu seeraan qabanii amma harki isaanii isaan caccabee isaan caccaban namichi du'u yookiin amma inni dhugaa baasutti fa'idha jechuudha. Kan isaan reeban namicha sana. Kanaafuu Phaawulos iddoo kanatti Waaqayyo kan isaaf qopheesse jechuudha. Waa'ee lammummaa isaati jechuudha. Isin galee Waaqayyo lammii Roomaa akka Phaawulos ta'u kan inni godhe
Iddoo kanatti qaccees garafamee dhugaan ba'u hin jiru. Phaawulos dhugaa taate kana haasa'aa jiru. Jarri immoo dhugaa inni haasa'u kana hin amananii. Kan isin ajaa'ibu dhugaa Phaawulos haasa'aa jiru kana jarri hin amanan hin beekan. Tokkoffaa Phaawulos afaan Yihuudootatiin jara kanatti dubbate. Namicha sanatti immoo warra Roomatti immoo afaan Giriikitiin dubbate. Kana jechuun tarii warri Roomaa suni afaan Yihuudootaa kana hin beekan jechuudha. Loltoota waan ta'eef waggaratti beekan hin qaban. Isaan loltoota afaan yeroo sana afaan ofiishaaliin afaan Roomaadha. Afaan Giriikidha. Kanaafuu warri Yihuudootaa immoo afaan mataa isaanii qabu. Kanaaf waan irratti jarri wal lolan kana jechuun makalaakaa yookiin loltuu federaalaa tokko bira dhaabatanii afaan Oromootiin wannoo jechuudha. Bakka afaan Oromootiin himata ofii dhiyeeffachuu jechuudha. Namichi kan isa qabee jiru loltuu federaalaati. Kan daanyaa ta'ee jiru immoo afaan Oromoo dhagaa. Kan falmatuuf kan daanyaa afaan Oromoo dhagaa. Namichi inni sun inni firdii kennu afaan Oromoo dhagaa jechuudha. Waan namichaa san beeku. Kanaaf reebamee afaan Giriikitiin illee ta'u innaa reebamee jedhe yaada dhugaasaa baasaa isa jedhudha. Kanaafuu iddoo kanatti kan inni ittiin wal mormu gara booddeetti ani lammii Roomaa ta'uu isaan dhaqee bareetan kanaafan dhaqee butee baase kan inni jedhu xalayaa isaa keessatti amma garuu iddoo kanatti hangafichi hin gaafata jechuudha. Ati dhuguma nama Roomaati jedhe. Kanaaf ani nama Roomaatiidha. Akka carraa ta'ee Phaawulos nama Roomaa ta'uu isaatti dhalate yookiin dhalootaan argate karaa baasaa ta'uu danda'a, karaa akaakayyuu isaa ta'uu danda'a. Akkaataan lammiin Roomaatti argamu akkuma lammii USA kana karaa garaa garaati yeroo sanatti garuu bittaadhaan birrii amma kanaa fidiitii lammii Roomaa argadhu wanti jedhamu waan amma kana seera fakkaatu miti. Namichichi sun tarii nama aangoo qabu matta'aa kennee aangoo nama qabu waan ta'eef yookiin birrii nama qabu yoo ta'e matta'aa yookiin immoo waan qaamsa malaammaltummaadhaaniin harka lafa jalaatiin birrii baay'ee baasee lammii Roomaa akka ta'uuf sababni rakkoon guddaan lammii Roomaa hin taane irraa ga'a waan ta'eef fakkeenyaaf reebamuun kun lammii Roomaatiif hin eeyyamamu. Lammii Roomaa waan barbaade akkanatti akka reebamu hin eeyyamu ittiin faradamne jedha Phaawulos waan ta'eef jechuudha. Tootti hin faradamne seera biyya lafaas beekaa jechuudha Phaawulos. Lammii Roomaatiif ittiin faradamne taanaan cal jedhee namni tokko himiin himtaadhaan hin sirreebu jedha jechuudha akkuma seera biyya keenyatti. Garuu seera biyya keenyatti illee namni abbaan barbaade daandii asii qabee sirreebee himiin himtaa dhugaa nama soba. Kanaan goone jedhee waan itti fakkaatu irratti raawwachuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo karaa kanaan lammii Roomaa ta'uu isaatti fayyadame jechuudha. Waaqayyo jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wanta nuti nurratti raawwatutti wanta nuti nurratti godhamutti sartifikeetii tokkollee argannu gocha tokkollee haa taanu afaan tokkollee abeennu afaan lamallee abeennu karaa sanaan hojjechuu barbaada. Phaawulos barataa cimaa ta'uusaa hinaaffaa Waaqayyo guddaa qabaachuusaa akkuma kana erga amanillee hinaaffaa guddaa hinaaffaa amantee akka inni qabu. Isin eegalee mootota dura dhaabatee ati amanuu maal si bichaayyuu miti biyyi lafaa hundumtu namoonni hundumtu rakkina korraan kana amananillee akka itti kadhadha jedheen. Ati namanta miti caaffata qulqullaa'aa raajotatti namanta miti jedhaan mootuuf hunda dhaabate jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jireenya Phaawulos dursee biyyuma lafaa keessatti kan inni qopheessaa ture barumsa cimaa ta'uu isaatti Gamaaleel jalatti barachuu isaatti argitee Gamaaleel nama qajeelaa nama Waaqayyooti jedhamee kan barreeffame hin jiru amanaadha jedhamee hin barreeffamne. Garuu achi jala taa'ee barate. Lammii Roomaa argachuu isaatti maatii isaaf akaakayyuu isaatti fayyadamee Waaqayyo bara tokko bara waggaa amma kanaa booddee nama akka kanatti wangeela biyya lafaa irratti naanna'ee lammii Roomaa ta'ee lammii Roomaatiin wangeela naa qaqqabsiisuun isinirraa kaafadha jedhanii karaa sanaan maatiin isaa yookiin karaa hojjettoota Roomaa keessaa ta'uudhaan akkaataa isaan lammiitti argatan dhalootan Yihuudiidha waan ta'eef jechuudha. Karaa sanaan akka isaan lammii argatan godhee Phaawulos lammummaatti dhalatee namicha lammii birriidhaan argate kana yookiin mattaa'aadhaan argate kana fuulduratti Phaawulos dhiyaatee yeroo namichi onnoo jechuu qaban ottan dhaldhee namichi iyyuu kan reebsisu miti hiisisu mataa isaatiitiif hin qaana'ee wayyoo badeera jedhee dafee Phaawulos irraa eegsisee otoo Phaawulos waa dubbatee namichi caangoo isaatti lubbuu isaatti rakkoo uumaa jechuudha. Mirga lammii Roomaa tokko dhiibira waan ta'eef jechuudha. Mirga amantii kan biraa yoo rakkoo amantii yoo ta'e iyyuu malee rakkoo siyaasaa rakkoo du'aa yookiin adabbiidhaan isa qabsiisu gonkumaa irratti hin argine waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akka kanatti Phaawulos iddoo kanatti lammii Roomaa ta'uunsaa du'a isa oolchee jechuudha yookiin immoo badii isa oolchee reebamuu isa oolchee jechuudha. Kana akka kanattidha waa'ee lammummaa Roomaatiif Waaqayyo karaa kanaan isaan hojjete. Lammummaa Roomaa kanaan immoo kan gara fuulduraatti mootummaa warra Roomaa fuulduratti dhageessifachuun barbaada. Kan inni jedhe mirga guutuu kan isin ajaa'ibu nama taraa nama daandii deemu tokko nama argitanii jireenya ofii jiraatu tokko lammii Roomaa ta'uu isaatiin bilisummaa kanaan mootii warra Roomaa fuulduratti dhageessifachuun barbaada. Yerusaalemitti deebitaa innaan gara fuulduraatti
Haa ani mootummaa warra Roomaatti dhaggeeffachuun barbaada. Sababii kana qofaadha Waaqayyo fuudhee mootummaa warra Roomaatti akka dabarsuuf karaa isaa qopheesse. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti nuti keessa deddeebinu Waaqayyo wanta nu fuuldura kaa'e dursee wanta nuuf qopheessedha jechuudha. Dursee wanta nuuf qopheesse murtoo nuuf godhe Waaqayyo gaafa nu waamu dukkana keessaa gara ifaatti kan isin waamee fi hojii gaarii Waaqayyo dursee akka keessa deddeebitan isiniif qopheesse keessa akka deddeebitaniif isa dhugaa akka baataniifidha jedhama. Kitaabni qulqulluun Waaqayyo bara baraan kan nu dhufaate haa ta'u jireenya Phaawulos irraa kan nuti barannu isa kanaadha. Boqonnaa 23 booddee kan jiru yeroo itti aanu duraan dhufu qo'anna. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u kadhannee asuma irratti xumurra.